Booni mucaan kaleessa hojjeeste kun miseensa 666 akka taate akka turte meeqan keessantu beekala. Miseensa 666 akkasiin taate himamaa jira kaamma kun. Booni miseensa 666 keessa akka jirtu sun mul'uunu hin beektu. Boolatti galtiillee mucaa kana dhiisaan jiran. Na kooltaananitu na dhiisaa yoo uumaa keessan waaqayyo isa isin uume yoo sodaattanii maqaa kooliin kaasinaa baqqaa na dhiisaa. Kana sitti deebina xiinxalaa siyaasaa addunyaa kan ta'an obbo Jawaar Mohammed gara TikTokitti akka isaan dhufan ni beekna. TikTokii kana irratti Dr. Abiyyis akka isaan jiran beekna. Jara kana dammaamaaf wajjin qaxaroo haa qabnuufi kota akka goon ababee lama guddaa haguunuufi jedhamaa jira. Jawaari yoo azzantanii dhuguma geemii qabuu fi barbaadan Jawaari isin azzansiisee jedhee mooxaa qoyaan inni jedhu ruuta wanta kana garuu taajjabdaniitu dhugaa rabbi. Takka shamarran islaamaa dhiiraa jecha du'anii hin beekanu takka dhiiraa jecha du'anii hin beekanu bar jedhee nu ajjeesu malee fi hin du'an akkam jaalataniyyuu wallahi shamarran kiristaanaa kun wallahi onneen itti qulqulluudha wallahi nama gaariidha beektaa qulqulluu namaati. Bari inni islaamaa yoo natti akka carraan lola dhattee bootaa lolaatti duute jechuun eerumaa bar torbee tokko iyyuu mana hin taa'u yoo ilmoo qabaate iyyuu mana taa'ee eerumata malee abadan hin dhiisu. Jarri nu ajjeesu malee ofii hin du'an jarri nu ajjeesu malee ofii isaanii takka ofii hin ajjeesan. Ani waggaa 20 meeqa amman jiraadhe guutuu ijoollee musliimaan fuudha jedheen asabaa amma dhiiseera. Dhiiseera jaalallan beektan sun jaalalli sin bira hin jiru. ani nama ideen immoo kana wajjin nyaata urkusiin kun ijoollee musliimaa waliin beeknu ishee ammaa jalqabne ijoolleen tokko tokko immoo kana dhaga'anii ajuuza wallahi of ajjeesuu kan jedhu wallahi rabbaana waqti nagaa nagalchina of ajjeesuu waan Maki guyyaa sadii naafe warri waadaa seenan qallinaa dargine yiwinni beekta guyyaa sadii mana biyya kana keessaan qabu ni jiraadha mooni du'aadhatti bime. Ati aan keenya of ajjeesteetti jedhanii jarri haasaa jiran oduun bal'inaan ba'aa jira. Oorota mucaan yookaan booniin ergi qabaramte sa'aatii 24 osoo hin guutin akka kamitti namni haadha deeme interview godhe akka isaan haasaan akkamitti godhe. Jiraata dongoroo duwwaan jedhamudha. Haati wanti isaan haasaan rakkina guddaa keessa akka isaan jiran himamee jira. Haa ta'u malee. Qubeelaa warqii wallaggaa harka ishirra jiru. Nan qaba warqii san birrii 100 oliin bitama by the way. Giraama 5 akkas. Wanti kun qabeenya 100 lakkaa'amu akka himamaa jira. Silkiin jira, makiinaan jira, mana sana keessa qodaawwan baay'een jiru. Wanti kun hariin akkam ta'a kan jedhu gaafii guddaa kan ka'e kan wajjin ilaallu ta'a. Mekra lavana mantarduna, shiba baba ilavana mantardena, mekri liginin taralaba shikra baba. Masangama lafan baatu. Masangama lafan baatu. Masangama lafan baatu. Talba fatafa fatati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtu adar nabi uruta. Baay'isiyyaadha. Uruta baay'isiyyaadha. Maaliif garuu inni akkana siyyaadu dhugaa rabbicha. Rakkina guddaa qabdu sun suusii guddaa nama qabsiistu dhugaa rabbi. Hojii keessan kana immoo dhaabbadha. Wallahi hojii keessan kan dhaabbe yookiin maatii keessan itti hima. Maalan ta'e jetta. Namni akka kamitti kana suusii sinirraa qabamuu danda'a. Rakkinni keessan maali? Namni jaalatamoo kabajamoo jedhamaa jirta taanaan gannazamaa jirta awwaalamuudhaaf. Mimi amman tisheertii koo uffadhutti laayikii 999 Jarri laayikii godhaa osoo hin jedhamin, koomentii godhaa osoo hin jedhamin, subscribe godhaa osoo hin jedhamin godhaa jirtan Mimi as qaddaa dara rabbi. Laayikii የማይገባኝ የሰው ልጅ እንዴት ድመት ይጠላል? ይሄ እውነት ያስለቅሳል። ገባይ namatti jabata. Tuma nafsi afaan keenya godhaa jirru namni garuu waa rabbii tokko lama fudhatee galuu jalqabeera. Namni akkasiin sodaatanu miti tokko lama fudhatee galaa jira. Ati garuu homaa waan isin galchi tokko hin jiru. Eshi gisee fudhatanii galannu. ቢታ የውሃም ጭልኝ እስኪ ውሃም ጭልኝ ማቶሎ ኧረ እባክህ ውሃ ለመጠጣት ነው ወይስ ከኋላውን ለማየት ነው ወይስ እሷ እጅ ካልሆነ ውሃ አትጠጣም ማለት ነው? እናትሽ እንደዛ አይደለም። ምን ነው ምን ያሰብሽ ነው እንዴ?
እሺ ሚስጥራችሁን አውጥታችሁ ጨርሳችሁ እንዳልሰማባችሁ አይደል? ሂጂ ያልከኝ ወይኔ በላቸው ባልጠጣስ ቢቀር Suluma ko tokko gaadhaam lama sadii maabar sulumaan tokko qofan fuudha tokkitti nagaa. Dr. Abiy fi xiinxalaan siyaasaa guddaa Itoophiyaa kan ta'an yookaan akka addunyaatti beekamtii guddaa kan qaban Obbo Jawaar Mohammed ka faayitii akka isaan yookaan geemii akka isaan gochuudhaa jedhan dhageenye jira. Exersaayisii sana dura immoo exersaayisii godhamaa jira. Jawi bakka si dhumateera dhugaa rabbi boksii kanarraa ni hafte jedhee namaanu yoo haftes kichifchifi ilkaan kichifchifi baalati namni daana'uun ለሚስቴ ሰርፕራይዝ ጊፍት ብሎን አዞን ነበር እና ሙሉ ክፍያ አልከፈለንም። እባካችሁ ትራንስፈር ልታረጉልን ትችላላችሁ? ቀድመ ትራንስፈር አድርግላችሁ ከመሞት በፊት እና ሳትሞት በፊት ትራንስፈር አድርግላችሁ። ቆይ መሞቱ ይደርሳል ቶሎ በል። dhugaa jetteesi duutiin qaqqaba sarpiraayizii sanatu gatii hafu jenna sarpiraayizii sanatu dura bu'u qaba duutiin qaqqabama sarpiraayizii goteen duutu isa baagee deemuudha. Jarri lama sadii fuuchuu hawwitan jechuudha. Mimmi immoo yedduudhaan isii kana qaba. Nyaata haasofname isii kana haa jedhii ka hambiin jedhamu adaraa rabbii. Ara bila wallahi bila. Sinyaddu yoon sinyadda tilliqimsita bakka. Uga mujittin tuni boqonne sobana din jadara adira waka rabbu masudadatin boqonne nanja andi mala wani nergajiru wani nagajiru tuni manya duguma bonin ni boqotte duguma adunya kana istetu dendemo qosa ajirtu amanu ndadde akamitini ayno usumanuga Adara rabbi jarrafaan sitti kolfitan garuu dhugaa rabbi jannatan galtanu. Beekamaadha ammaan mana keessan barachuu qabdu jarra kana kolfaa turte jannatan gal injiru jenna. Isii qofaa miti namoonni baay'een akka jarroof ajjeesuudha jedhan yookaan immoo akka jarroof ajjeesaa jiran argaa turre. Na booddee jechuudhaanis kana booddee jireenya barbaadu jechuudha. Nam tokko immoo akka sagaleen taane wallaahi laazim. Anis nagaatti wallaahi laazimidha. Qalbii wayii itti fakkaataa nagaatti yaa biyya lafaa nagaatti booni qofaa sagalee ta'inaa anitta uffifanisaa chaawee yaa biyya lafaa. Bakka dhaqaa jirtan beektu kan isin dhaqaa jirtan Kaanaadaa yookaan Ameerikaa miti bakki isin dhaqaa jirtan bakka maatii keessan jiran miti bakka isin dhaqaa jirtan bakka daawwannaa wayii miti yookaan immoo Inxooxxoo paarkii miti kan isin deemaa jirtan. Isa abbaa kee deemta maatii keessoo hin gammachiisin haadhaaf abbaa kee ituun kolfisiisin akka jarri akka sana ta'anii si da'anii dabarsanitu jarri hin darbiniif isa abbaa kee deemuudhaaf hin deemtu. Hanqoftaa irratti hin gubadhaa hin deemtu. ለውሻዬ ሁለት የበግ እግር ዛሬ ደግሞ እንሰራላታለን። የሚያስፈልገን ግብአት እንቁላል፣ እርጎ፣ ለውዝ እንዲሁም ኦሊቭ ኦይል፣ ቅመምና ራሱ በጉ ነው። የበጉን ስጋ ከአጥንቱ ጋር በደንብ አድርገን ከለየን በኋላ ለስቴክና ለቅቅል የሚሆነውን ለብቻ እናዘጋጃለን። ከዛም ለቅቅል የሚሆነውን ድስቷ ውስጥ ውሃ አድርገን እንጥደዋለን በቅመም ብቻ። ለስቴኩ የሚሆነውን ማሪኔት እናደርጋለን። ቅመሞቹንና ኦሊቭ ኦይል ብቻ ነው የምጠቀመው። ለውሻ ብዙ ቅመምና ቅባት አስፈላጊ አይደለም። ይህንን ኢፈርት ለውሻዬ ስትሰጣችሁ በጣም ልትገረሙ ትችላላችሁ። ያው ግን የሁሉ ሰው ደስታ ይለያያል። አንዳንድ ሰው በመጠጥ ደስታ ያገኛል፣ አንዳንድ ሰው በሾፒንግ፣ አንዳንድ ሰው ትራቭል አድርገው ብዙ ብር ያጠፋል። እኔ ደግሞ የምኖረው ከውሻዬ ጋር ነው። ውሻዬ በጣም ነው የምወደው። እኔ በግ አልወድም፣ ስለዚህ ለውሻዬ ነው በተሻለ ሁኔታ ማበስለው። ይኸው ስጋውም ኦቨን ውስጥ በ240 ዲግሪ ከበሰለ በኋላ ሲወጣ ይህንን መስሏል። ጨውና ዘይት እንዳልኳቸው አንጠቀም። ፈል ያለውንም ደግሞ ስጋ ጎኑ እንደዚህ በኦቨን የበሰለውን ስጋ እናደርግና ጥሬ እንቁላል በትኩሱ እንዲሁም ዮገርት ደግሞ ከጎን ለሳይድ በተጨማሪም ለውዝ እናደርግበታል። ይሄ ለአንድ ጊዜ ፖርሽን ወይም አንዴ ለምትመገበው ፐርፌክትሊ በቂ ነው። እና ጋይስ ካሁኑ ደግሞ ሰው አትረጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምትሉ ሰዎች ሰውን ሲረዱ ማሳየት እንስሳ ሲበላ እንደማሳየት ቀላል አይደለም። ስለዚህ ሰውን ስንረዳ የምናሳየው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። በስተመጨረሻም ውሻዬ ይህን የመሰለ ምግብ አጣጥማለሁ። ቪዲዮ ከጠቀማችሁ ፎሎ አድርጉ። ጅሩ ሰሬዳ ገዲ ጅራን ጀዲ አመኔም ቤኩ ታዱ ጋር ብቻ ከቢት ሰሬዳ ገዲ ታይ ወይኑ መሰልጠኔ ላኢላሃ ኢለላህ አሲኮኑ ፍርፍሪ ቶክቴል ብሪኩ መሰዲኛ ቻዝራ ጋር ብሪኩ መሰዲኛ
Firfiriin tokko birrii 3,500 xibsiin tokko birrii 9,500 asuma biyya keenya gamoo baankii daldala Itoophiyaa darbii 47ffaa irratti kan argamu reestooraantiin Maarkas Addis nyaata manichaa irratti gatii dabalee jira. Shorbaan tokko birrii 1,700 waafiliin chikinii wajjin birrii 13,000 xibsiin tokko birrii 9,500 jechuudha. Reestooraantiin Maarkas Addisiin keessa gatii hoolattii rafoon hoolattii isaan hojjetanii dhiyeessantu minyaadha jechuudha. Saanduchiin hanqaaquu qofa qabu birrii 2,500 gatiin nyaatota kana akkas minyaa osaatiif hoteelli kun sababa kaa'ee jira. Sababii inni jalqabaa reestooraantiin kun intarnaashinaali ta'ee jira. Namooti addunyaa garaa garaarraa dhufan reestooraantii kana akka gaariitti fayyadaman. Kanaafuu gatii kana dabaluun dirqama ta'eera jedha Maarkas Addis. Lammata irratti immoo reestooraantii kanatti harki caalu doolaaraan kafalama. Maallaqi kun birrii Itoophiyaatiin baay'ate malee doolaaraan noormaaliidhaan as keessatti birrii Itoophiyaatiin yoo kaffalte ishee miidha doolaaraan kafalama waan ta'eef. Dhabii doolaaraan obboleessa koo reestooraantii kana keessa birrii 9,500 isa xibsii tokkotti nyaata. Birricha natti erganii lafan jiru hoolaa tokko bitanan ergaa kennu. Oroota jiru kana keessa jirra dhugaadha. Firfirii tokko birrii 3,000 nyaachaa jirra. Sareen ulaa tokko kophaa isaa nyaata. Waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha. Ijoolleen kana arganiiti irratti fakkaata. Akkamitti sareedhaa gadi jiraadha jedhanii kan of ajjeesaa jiran. Yaa Rabbi dhibee koo hunda waan ta'e situ anaa beekaa keessi koo boba'e. Akkas ta'aa jira Oroota. Waan iyyuu dhugaa rabbicha qoysi baagoo biteetan deemeetan uffata koo miiccee hafeen dhufa. Wallahi ijoollee shamara hedduu takka na aarsitan baxxaa himatti na aarsaa bira tartanii na ajaa'ibdanii. Eenyu abbaa keetiiti beektee saqqaltamee amma tana laala ra'ee eenyu taa'aa dachi sixxatee viidiyoo si waraabaar kuunu fajjeessa laqaaqaa miidhan dhiiraa jechuun fajjeessa taatan biraa saadeemu bakka barbaade maaliif si ga'e? Meetu nama maal ta'uudha dachitu fiideetiin asii qorrisuun viidiyoo maan waraabdee shinu tiiktookii sin achi adiisnu waayifaa itti kunne daataa akkana waddadee jedhee kanaan teelee naan jettu qiyaama irratti nu jirti kaardii kenna binne isin laalla. Haada mormata kara'ee abbaan waatiyyoo aaxirii jala hidhaniiti tufiite viidiyoo waraabdi maaltu nu ga'e nu yoo fajjeessu barbaade fajjeessi waan xuruu kam dalai. Oroota dhugaan jiru kan namaaf jettanii of ajjeesuun baay'ee sheemii. Amma Dr. Abiyyi fi Jawaar Mohammad geemii beellamaa qaxaroo haa qabnuufi. Kota akkas goone. Jawaarii fi Dr. Abiyyi geemii beellamaa qaxaroo haa qabnuufi. Gallai. Maa banateemi amma yoo ta'ellee. Deeggartoonni Jawaarillee deeggartoonni Abiyyillee leenca qophee ta'a. Geemii beellama haa qabnuufi. Kun amma karaa bareeda. Banate bitate bananne maarreen taane aan akkasii maarree hinyi jechuudha isaa. Akkas jedhaa jiru Abiyyii fi Janni namoota gurguddaa nuu qabnu namoota akka ijaatti qabnu akka kanaatti itti qalladuun keenya dhugaa rabbi baay'ee kolfisiisa namoonni immoo kan biraa akkas jedhaa jiru. Kana Jawaarii fi Abiyyii waliin geemii waliin qabna jettanii haasa'atan miidiyaa kanarraa. Jawaarii yoo azzantanii dhuguma geemii qabuu fi barbaadan Jawaarii sin azzansiisee jedhee mooxaa qaraanii jira, joonii maanyaa jira, jookar jira, jara kanaatiin waliin maxxanaa jechuudha Jawaar. Malee Abiyyiin nama biyya bulchaa nama Itoophiyaa miliyoona 130 bulchaadha jechuudha. Malee waa feemasii miidiyaatii miti, feemasii tuktukaraatii miti. Akkanatti hubachuun gaarii nama dhufaa tokko aktivistii tokko fuutee gaafate mootummaadhaan waliin ta'uu daddartu jimjillee sin laallu jechuudha. Jawaar yoo ta'uu daddaruu barbaachise jara akkanaa jara poolitikenyaa wajjiniin ta'uu daddara malee fuutee darajaa mangistiitti gaafate keessu maa sheemiin isin hin qabu. Abiyyiin nama biyya bulchaaru Jawaar aktivistiidha ganaa jechuudha xiinxalaa siyaasaati. Xiinxalaa siyaasaati hojii yoo taphate bareedaa jechuudha. Yoo isin azzansiisee Jawaar jedhee jiraate gargaaruu dandeessanii gara geemiitiin sappoorti gochuun hundinuu akkuma namni sappoorti godhama sappoorti godha malee Abiyyiin nama biyya bulchu tokko waliin ta'uu daddarsiisinaa ishee. Zeroota kana lamaan akka ijaatti nama qabnu kana gadi buustanii waan hin taane keessan galchina gadi buustanii maqaa zaraan xureessina gadi buustanii maqaa zaraa waan hin taaneen hin kaasina. Hababaa sin kadhachuudhaaf miti kan inni dhufe ergaa gaggaarii dabarsuudhaaf dhufee jira garuu isin immoo waan hin taane keessa galchitanii nama kana akkasin xureessisan hin barbaadu. Dr. Abiyyiinis nama akka ijaatti ilaallannu isaanittis buukeessan baay'ee kan nu qaanessisu. Yoo jara kana nu kunuunfannee yoo jara kanaaf nu xabaqaan taane jarri sun ormi sangaa abbaan gaafa cabse. Bakka akkasii bakka ollaan ija jaamsaa akkuma jedhamu. Isin akka kana gaafa cabsitanii naan ollaan immoo ija jaraa baasuun waan hin oolleen ammas taanaan jara kanatti nuuf hin bu'ina. Humna koo ol taataniitu na dhiisaa yoo uumaa keessan waaqayyo isa isin uume yoo sodaattanii maqaa koo hin kaasinaa bakka na dhiisaa. Bakka isinitti maan jira ani isinis loluu wantan isin godhus hin qaban.
Kanaafuu na dhiisaa bakka jireenya waaqayyoo naaf kana jiraadha na dhiisaa. Akka ni wantoota hin taane keessan mira koo nan kakaasinaa bakka. Homaa tokko sin hin fayyadu kaamma. Tume amma tu jireenyuma hin taane kee jiraadhe faayidaa sii qaba waan bu'aa irraa argattan qabdu. Amma tu anaaf joosiin kaane waliinis bu'aa argattan qabdu irraa. Gaa'ela namaa diigurraa maal argattu maqaame? Bu'aamti keessa maalidha? Anaaf kannaan galle koo bu'aan keessa maalidha? Mucaan osoo indura akka kanaa jedhaa turte. Maayini maal jedhanii naan akkas jedhaa turte. Namoonni koomantii irratti namoonni viidiyoo hojjetanii waan hin taane irratti gadhiisanii akka kana kadhataa turte. Itu akka kana isin kadhataa jirtu doomsi dhugaa rabbii nuuf baay'ee sheemi. Haa ta'u malee ergi isin duutee kaatees immoo sa'aatii 24 osoo hin guutiin haadhallee akka kanatti baasanii jiru. Ani maqaan koo Tolinee Naggasaan jedhama. Jiraataa Dongoroo Duwwaa jedhamudha. Itti dabalee immoo mucaan kun Boonee kan jedhamtu. Booneen kun kan kooti. Mucaan kun na duraa miidhamtee miidhama isheen ittiin miidhamtee godda'amtee ani waan hin beekneefi humna qabaadhee dhaqee barbaaduu hin dandeenye. Ani immoo nama na gargaaru immoo hin qabu gargaartuun koo isheedha. Dhukkuba irrattis daara irrattis beela irrattis hundumaa kooti isheen kan na gargaaru isheedha. Amma immoo darbee isheen dhabee erga dhabee booddee immoo uummatichi jiru uummati biyya alaa jiru lubbuu mucaa kootii kana dhugaa ishee naaf falmee lafa isheen geesse lafa isheen taate waa isheetti miidhamte naa baree uummati kun akka na beeksisuun barbaada. Mucaan koo kun bakkeetti goddaamtee miikinaata isheetiin goddaamtee rakkoo isheetiin goddaamtee ani hin beeku ammayyuu immoo an bakkee lafaarra ilaalaa jira. Biyya alaattis ta'e Itoophiyaa biyya isheen keessa jiraattus ta'e adaraa garfalateetti kennadhee lubbuu mucaa kootii deemaa naaf falmaa adaraa. Lubbuu mucaa kootii naaf falmaa amaanaan isinitti kennamee jira. Amaanaa kana immoo namoonni tokko fudhatanii akkas jiraa jiru. Akkam jirtu uummata keenya nagaa keessanii baga nagaa taatanii yoo rabbi jedhee sanbata guddaa galgala sa'aatii 3 irratti haati boonii yookaan harmeen boonii waan uummata Oromootti himatan qabu mee waan isaan ofirraa qaban dhimma ilmoo isaaniis intala isaanii biyya itti salphatu waan jiru hunda waliin teenyee hubanna uummanni Oromoo guutuun keessan dhimma mucaa kootiitiif sanbata guddaa galgala sa'aatii 3 irratti mana mubaarak kanatti na eegaa isiniin jedhaniiru hundi keessan iyyuu viidiyoo kana laayik riipost sheer godha galgala sa'aatii 3 irratti ina fina bor qofa oolee jechuudha sanbata guddaa galgala akka Itoophiyaa isaatti. Akkas jedhamee amaanaan harkaa fudhatamee jira. Haa ta'u malee xinnaa yookaan hadha galgala wanti nu agarru wanta baay'ee gadi ta'e jennaan bor kana irratti waliin haasofnu ta'a. Namoonni tokko immoo haasaa kana isa akka fidan hin beeku. Akkas jedhaa jiru. Booniin mucaan kaleessa of ajjeeste kun miseensa 666 akka taate akka turte meeqan keessantu beeka laata jaallattanis jibbitanis haa ta'uyyuu malee erga sooromtee booda erga qabeenya horattee booda seexanaa fi hojii biyya lafaa ganteetti tiiktookii ishee irratti yoo laaltanii tutaatanii wangeela qabattee ni lallabdii faarfannaallee ni faarfatte jechuudha lubbuu ishee seexanaaf farramtee dhiiga ishee seexanaaf laattee irraa deebi'uun hin danda'amu bakka waaqayyoon ganteetti yesuusiin ganteetti wanta taateef utuu isheen seexana dhiisteeyyuu seexanni dhiisuu hin dandeessuun biraa hin haftu jechuudha du'a itti urgeessiteen argitanii jechuudha boontuun bara of ajjeesuu malteetti of ajjeesuu dhiistee bara isheedha darbeetti of ajjeesteen maaliif yoo jettan kun hojii seexanaa jechuudha. Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 12 irraa yoo dhaxxanii dubbifattanii seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota qabbanaa deemaa jedha. Achumaan Phexros isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irraa yoo dhaxxanii dubbifattanii dhumni waan hundumaa dhiyaateeradha. Kanaaf hore kadhannaa nu barbaachisa, dhiifama gaafachuun nu barbaachisa Yesuusin jechuudha. Akka kanaan gana namooti baay'ee wal qalu, gala namooti baay'ee wal fannisu, abbaa fi ilmi gana wal ajjeesu, haati fi intalli gana wal ajjeesu, ollaaf ollaan gana wal nyaatanii wal qalu, biyyaaf biyyi gana walitti namu. Haasaa kana nama tokko lama qofaa miti kan haasaa jiru. Namoota baay'eetu haasaa jira. Haa ta'u malee wanti nu irraanfanne keessaa inni guddaan immoo waa'ee booniitiin wal qabate poolisiin jara kana qabuudhaaf yookaan immoo abbaa manaasii kana qabuudhaaf hojii guddaa hojjetaa jira. በዜና በቦኒ አሟሟት ዙሪያ ፖሊስ ምርመራ መጀመሩን አስታወቀ። ወጣቷ በአዲስ አበባ ክፍለ ከተማ በሚገኘው መኖሪያ ቤቷ ህይወቷ አልፎ መገኘቱን ተከትሎ ፖሊስ የሞቷን ትክክለኛ መንስኤ ለማረጋገጥ የሕክምና ምርመራ እያከናወነ እንደሚገኝ
እንደሚገኝ ቢቢሲ የኦሮምኛው ክፍል ዘግቧል። ምርመራው የሕክምና ውጤቱንና ወጣቷ ከህልፈት በፊት በማህበራዊ ሚዲያ ያጋራቸውን የቪዲዮ መልእክት መሰረት ያደረገ ነው ተብሏል። ምንም እንኳን የመጀመሪያ ደረጃ መረጃዎች ራሷን እንዳጠፋች የሚያሳዩ ቢሆንም ፖሊስ የመጨረሻውን የምርመራ ውጤት እየተጠባበቀ መሆኑን አከስ ዮሲን ኦቨርጄፍቴሌ ኢትጋፈተሙማ ኬሳ ጉርባን ኮን በአንዝሩ አከኒ ቀበሜ ቆራኑን ጉዳን ረቲ ጎደሙ ሂመሜ ጅራ ቆራኑንስ ጎደሙ ቀባ ሙጫኩ ማፍዱት ሰበብኒ ሲኒ ጉዳ ማይን ሞ ዱዱበሲ ወንተ ብራቱ ጅራ ከንዘሉ ጋፊ ጉዳ ኬ ጅራ ኦሮ ታሲ ቆፋሚቲ ሞ ነምኒ ከብራስ ማማ ኦፈጄሱ ዳፊ ማለ ኦፈጄሱ ማለ ሀሰዋ ጅልተፈቲያ ማኪ ጉያ ሰዲናቤ ወሪ ዋዳሴ ነተከልና ደርግኔ ይውኒ ቤተ ጉያ ሰዲ ማነ ብየገነ ከዛ ቀቡ ንጅራ ደሞን እንዱአደት ቢቤ አስተግፍሩላህ ጃማ ዋነ ኦፈጄሱ ከና ሀናሰይን ሸይጣን ነማ ሀርኪሳ ሸይጣን ነማ ሀርኪሳ አደቲ የሸይጣን ሲያመታ ጅራቲ ጀላዲ ማኪ ልቦ ከሰገብቱ ነዲያ ባይሆን ወንጀሴ አገፈዳ ጋይስ ምን ይቀርብኛል አቦ ብየኛ ዳት ይላል ብየኛ ዳ ማረባ ከሰንት ስንኮፈልቺሰ ቆይ አዝገለ ደምተኒ ሃይ ሲማርት ስንኮፈልቺሰ ጋይስ ሃይ ማርት ስንኮፈልቺሰ ሚጮንቱ ወጋ ሁለተኮ ብየነማ ከሰ ጅራቱ ጅርቲ ወጋ ሁለተኮ ጅራቴ አይ ጨልስ ጨልስ ወጋ ሁለተኮ ብየነማ ከሰ ጅራቴቹ ኡመቱ መከና ነማ ኮፍላ ኡመቱ መከናቱ ቦያ የቹ አቡ ኡመቱ ማከሚ አኡዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ወላሂ ረቢና ከከይሰና አላሉ ገሩ ሃይማል ኮፈልተን አመሳ ከቦው ጅርቱ ከነ ጀጀቤሱ ይስንረ ጅራተ ማለ ቦ ኢሲኒስ ኢትኮፈልተኒ ሸይጣንኒስ ወስዋሴ አከቦ ኦፈኒስቱ ኮፈልተኒ አዝረቲ ጋይስ ሃይ ዮ ጀባዱ ጀተኒ ሚጮቱ ቀልቢን ሲ ኦፊት ዴቢተው ደንዳ ማልታተኒ ቲ ጋይስ ማል መረቢስን ጎዴ አቦ ረቢ ሶዳዳ ዋን ኢትያመንተን ሶዳዳ namni nama sodaatu yoo qabaannele nama kabaju yoo qabaannele rabbi isaa sodaatu qaba ilmi namaa kaisa uumeellee taatu sodaatu qaba jechuudha. Waggaa kudha tokko biyya namaa keessa hojjattee jirti micoontu biyya kana keessatti leechi angaafa biyya kana qofa isii hojjattu hin beeka jechuudha fatiyaa. Sinigalee dhukkubsattee dhiistee mana madaamsanuu micoontu jaalalaanis ta'u amma dura miidhamtee jirti kirooroksii dhuydee waamee qataatee jirti namni hin beekne hin jiru. haadha hin qabdu abbaa hin qabdu waa takka hin qabdu jechuudha. Heerumtee hin jirtu ilmoo hin qabdu isin qabdi isinitti rakkoo ofii himataa jirti yoo isin micootana hin hubanne boru gaafa isin waaf goote takkiin waa taate immoo namni akka keessanitti isin bakka namaaf gizee namni ibajjeesellee gararraa namaaf nahaan jirtanii fooloodhaaf amma boonii fooloof maxxansaa jirtan jechuudha bar. Irra guddaan keessan boonii foolootti guddifachuuf poost godhaa jirtan malee garaan keessi isin naheeti miti yaaddaniiti miti takkiin immoo bakka rifattaniiti fi miti nama jechisiisa maaliif jennaan dubartiin tanuma tabiraati miti ta isin kalee bochaniif tanuma dubartiin tabiraatu jira dubartiin har'a na dhagahaa na gargaaraa rakkadhee na galchaa guyyaa sadii na hafeet qarshii 5 walii yoo buusne namni 2,700 biyya bikka isin barbaadu galchuu dandeenyaan maal rakkoo qaba yoo dubartii tana hubattan booyi maali barbaachisa nama jala koofu akkasi namni keenya yoo nama dhabe qofa bakka keessan bara gizee jirru waliif hin beeknu dhabnee immoo gizee kaanu wanti akka keenya jedhu hin jiru bakka akka waan biimbii yookaan tisiisuma taana gizee wanti ta'e du'e irraa iyyuu kana dandeenya wanti kunaaf innaan nama qabnu kana akunuun faluun jedha namoonni akka kana kun immoo gizee rakkinaa keessallee nugatanii waan ta'ellee yoo jedhan ansana irratti qimii qabeen ture garuu gizee jara kana rakkatan immoo laaluun danda'u gatitee jennaan namoonni gargaaruu dandeessan dandeessu akkaawuntii jara gaafa dheesanitti himu sagantaa raaf qaban kan fakkaatu sagantaa biraatti moolte oruta ani ansuut ateenyu turte komantii jalatti barreessuu keessaa jarra manaa jarri hamma waan naaf jin turtan